wayimaan disummaa wayita kaafnu biyyootii cimnaanii fi bal'inaanii itti calaqqifman akkasumas maqaan isaanii adda eerman keessaa tokkodha. Qulqullinni isaanii kan hojjetaniin qofa osoo hin taane fayyadamtootaanis kan raajeffamedha. Teekinooloojiiwwan baroota dhufuu dursanii kan itti fayyadaman oomishawwan hojjetan addunyaaf wayita dhiyeessanitti harki kee haa eebbifamuu jecha kan galateeffatan keessaa biyya tokkodha. Biyyi kunis immoo biyya fagoo baha Eeshiyaatti kan argamtu Jaappaanidha. Lubbuu isaa haa baraarutti weellisaan beekamaan Xilaahun Gassasaan kan sirbee fi Jaappaan bara baraatti teekinooloojiiwwan ajaa'ibaa hojjettee uumtee sammuun dhala namaa hagam dandeettii guddaa akka qabu kan itti calaqqifteedha. Kana hojii qabatamaatiin sirriitti kunoo jetteetti. Biyya uummata kabajaa fi safuu akkasumas seenaa boonsaa qabdu Jaappaan bilbilawwan harkaa taabileetii yookiin kompiitaroonni itti fayyadamnu hundi kan oomishte suuraawwan hamilee nama calaqqisan jechuunis imoojiiwwan uumuurraa eegalee geejjiba ajaa'ibaa baaburaa akka raasaatti furguggaa'u gamoowwan dhedheeroo kirkira lafaatii fi harka hin kennanne buufata xiyyaara galaana irratti diriiree fi kanneen biroos kalaquun akkasumas uumuun addunyaa fi arjoomteetti. Silaa waa'ee buufata xiyyaaraa fi daandii qilleensaa kaasuun keenya kan hin hafne yoo ta'e boonsa Afrikaatii kan jedhamu daandiin qilleensaa Itoophiyaa dabalatee kanneen biyyoota biroo mijataa fi ammayyaa beekuu dandeenya ta'a. Hundumti isaanii kan ijaaraman bishaan irratti osoo hin taane lafa irrattidha. Biyya ajaa'ibsiiftuun Jaappaan sadarkaa tokko caaltee argamuun buufata xiyyaaraa doolaara biiliyoona 20 bishaan irratti safafu yookiin bololi'u ijaartee fi yeroo ammaatti immoo haala akkamii irra jira laata? Galaanatti dhidhimaa kan jiru buufanni xiyyaaraa qofti kun hagam beektu laata? Nagaa fi fayyaa yeroo hunda akka isiniif hawwinu akkasumas kutaa addunyaa maraatti kan argamtan hordoftoota maatii chaanalii ajaa'ibaa keenya. Kunoo amma immoo dhimma ajaa'ibaa birootiin deebinee wal argineera. Isin nu waliin tura malee guddaafis ta'e xinnaa fi gadi jechuun jaalalaa fi kabaja qaban kan ibsan lammiileen Jaappaan buufata xiyyaaraa galaanarraa bololi'u haala akkamiin akka jiranii fi pirojektii doolaara biiliyoona 20 dhidhimaa jirudha jedhame ajaa'ibsiifamee ilaalchisuun waan isin biraan geenyu qabnaati hanga xumuraatti nu waliin turaadha. Kan chaanalii ajaa'ibaa keenyaatiif haaraa taatanis al tokkotti subscribe gochuun kan nu waliin jirtan immoo viidiyoo kana share fi like gochuun nu waliin tura. Seenaan kun kan eegalu akkasittidha. Akka lakkoofsa Awuroopaanotaa bara 1960moota keessa kutaan biyya Jaappaan Kaansaay Tookoo waliin wal bira qabamtee wayita madaalamtu qabeenyi dinagdee ishee baay'ee gadi bu'aa ture. Guddina isheetiif gufuu kan itti ta'es guddinni dinagdee ishee hirrachaa dhufuusaa yaaddoo guddaa yoo ta'u dhiheenya naannoo Koobee fi Osaakaatti buufata xiyyaaraa ijaaruu yaada burqisiifatte. Kana mata karoorfattus buufata xiyyaaraa Itaamii jedhamu qabdus hojii ijaarsaa babal'isuu kan barbaachisu garuu immoo baasiin barbaachisu humna ol ta'uun isaa wayita hubattetti buufata xiyyaaraa haaraa ijaaruun dirqama ta'ee argattetti. Kanaafuu karoora ishee kana milkeeffachuu fi haala wantoota salphaa hin turre. Jiraattonni naannoo Koobeetti argaman lafti isaanii tuqamuu hin qabu jechuun komii isaanii yoo dhiyeessan hooggantoonni magaalattii mahandisoota waliin kan mari'atanis pirojektiin kun galaana irratti akka ijaaramuu fi bakki isaas Osaakaa irraa gara kallattii kibbaatiin galaana irra akka ta'uu fi walii galan. Karoorri kunis mootummaa Jaappaaniin beekamtii argate yeroo sanatti doolaarri biiliyoona 1 bajanni akka qabamu ta'e. Ammas garuu Jaappaan bakka ijaarsa kana ijaartu irratti laphee fi ofitti amanamummaa guutuun murteessuu hin dandeenye. Moggaasa maqaa buufata xiyyaaraa Boolaliyaa jedhus itti fayyadamaa waan jirtuuf galaana irratti ijaaruurraa haala adda ta'een odola namtochee hojjechuun maaliif hin hojjennu yaada jedhu qabatanii gara hojiitti seenan. Hojiin ijaarsaas kan adda ta'ee fi bishaan irratti kan diriirfamuu hafee yoo xinnaate miilimeetira 600 ol akka ka'ee osoo ijaaramee yaada jedhamu irratti walii galan. Kunis warraaqsi yookiin bubbeen galaanaa wayita uumamutti buufanni xiyyaaraa kun salphaatti akka hin roobmine deeggaraa jedhama. Waliigaltee kanaanis dheerina kiiloomeetira 4 fi odola walakkaa kiiloomeetira ta'u 2 ijaaran. Ijaarsi kun kirkira lafaa fi taayifuuniin akka hin miidhamnee fi cirracha toonii miiliyoonatti lakkaa'amu fayyadamaniiru.
hangi bishaanii olola kanaa faanaa 60 gadi fagaata. Kanaafis bal'inni isaanii diiyaameetira 16 kan qaban ujummoowwan miiliyoona 2.2 ta'an hojjaadhaan gara jalaa bishaaniitti ergamanii jiidhaa jiru gogsuunii adeemsa yeroo keessattis biyyoon bishaan quufee akka hin kuufamne taasifameera. Ujummoowwan kunneen jiidha bishaanii jiru gogsanii erga baasaniin boodas piroojeektiin guddaan kun boca wal fakkaataa ta'e akka qabaatuu fi bu'uurri isaas jabina akka qabaatuu fi giddu galaanni dhakaa fi biyyoo kiiyuubik meetira miiliyoona 100 fi miiliyoona 80 gaarreewwan dhihoo jiran soqanii fiduun kutaa lafa gadii irratti ni guutama. Kun osoo hojjetamuu baatee ulfaatina terminaalaa buufata xiyyaarichaa baachuu fi humna hin qabaatu ture. Dabalataanis bubbeen galaanaas ta'e kirkirri lafaa kan hin dhabne biyyattiin baahee Eeshiyaa kun sababiiwwan balaawwan uumamaatiin buufanni xiyyaaraa kun balaan akka irra hin geenyee fi ogummaa maandisummaatiin sirriitti deeggaraniiru. Akkas ta'es piroojeektii guddaa kana hojjechuu fi gaarreewwan lama qabdu diiguu fi jigsuu fi dirqamteetti. Adeemsa yeroo keessatti jechuunis waggootan muraasaan booda buufanni xiyyaaraa Boolaliyaan dhidhimu kun yeroo ijaarsaatti gatiin dhiyeessaa galteewwanii dabalaa wayita deemutti fooyya'insi itti taasifamaa beenyaanis kaffalamaa warshaalee sosochoosaa baasii walii galaasaa doolaara biiliyoona 20 gaheera. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1990tti giddu gala daldalaa kan taate Riinkuu waliin walitti hidhuu fi riqicha kiiloomeetira 3 ijaarameera. Baasiin isaas doolaara biiliyoona 1 ture. Kunis baasii salphaadha jedhamee galmaa'eera. Waggoottan afuriin boodas terminaalli jalqabaa ogeessa arkitektii Xaaliyaan Reenzo Piyaanoonii diizaayiniin isaa yoo xumuramus Jaappaan garuu dursitee baasii ishee hir'isuu fi guyyaan itti xumuramuu akka gabaabatuu fi yaada wayita dhiyeessitu. Arkitekteriin kun garuu dirqama yeroo isaatiin xumuramuu akka qabu mormee ture. Bara wal fakkaatuunis buufanni xiyyaaraa idil-addunyaa Kaansaay KIX karoora waggoottan 20 fi ijaarsa waggaa 3 booda fulbaana 4 bara 1994 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatiin waxabajjii 29 1986tti ifaan eebbifamee buufata xiyyaaraa bishaan irratti bololee yeroo jalqabaatii fi dhala namaatiin ijaarame ta'uun tajaajila kennuu jalqabeera. Kanaanis bu'aa bahii keessa darbee magaalaawwan Kiyoottoo, Koobee fi Osaakaa fi buufata xiyyaaraa idil-addunyaa murteessaa ta'uudhaan tajaajila dabalataa kan kennu ta'eera. Keessumaa lakkoofsa daawwattotaa dabaluudhaan gahee olaanaa bahaa kan jiru buufanni xiyyaaraa Kaansaay Boolaliyaan kun ajaa'iba addunyaas ta'eera. Haa ta'u malee yeroo hunda gammachuu fi milkaa'inni hin jiruuti. Yeroo dheeraan booda ni dhidhimaa jettee Jaappaan buufanni xiyyaaraa ijaarte guddaan yeroo karoorfameen dursee saffisaanii ni dhidhimaa jechuun yaaddoo uumeera. Buufanni xiyyaaraa kun erga ijaarameen booda faana 38 dhidhimeera. Tarii kanaan booda buufanni xiyyaaraa kun akka doonii guddichaa Taayitaanikitti seenaa ta'uu fi daangaa yeroo mahandisoonni ka'aniin dursee bishaaniin suutaan liqimfamaa jira. Yoo xinnaate waggoota 50 dhufanii fi faana 13 caalaa gadiin bu'u jechuun labsanis hanga bara faranjoota 2000tti illee faana 13 dhidhimuun naasuu uumeera. Dhidhimuu kana hambisuufis Jaappaan doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 dhangalaastus kaayyoon isaanii kun milkaa'uu hin dandeenye. Maandisoonni kunneen ammas akka lakkoofsa Awurooppaanotaa hanga 2056tti dabalataanii faana 13 ni dhidhimaa jechuun tilmaamaniiru. Mee mootummaa federaalaa fi naannoleetiin kan hoogganaman buufataaleen xiyyaaraa 100 kan qabdu Jaappaan isheefis ta'e addunyaa fi qofa kan ta'e buufanni xiyyaaraa kun rakkoo kana keessa ni baraarti laata? Yeroon kan nutti agarsiisuudha. Kabajamtoota maatii chaanalii ajaa'ibaa keenya hojii ajaa'ibaa Jaappaanii fi maandisii isheetiin akka bashannantan abdii qabna. Chaanalii keenyaan osoo dhiyaate yookiin beekne kan jettan yoo qabaattan eeruu keessan iddoo yaada kaa'amutti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabannee akka dhiyaannuufis sabskiraaybii fi sheer gochuun chaanalii kanas namoota biroo biraa akka ga'uu fi osoo nu deeggartanii jecha chaanalii keenyaafis namoonni haaratatan sabskiraayib gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isiniif hawwina.